nagayam, sporting guddina, sporting jaalala, sporting fayyaada, sporting nagayam, sporting guddina, sporting jaalala, sport. كبر كتيبة كبار في بداية خدير جوار كبار خدير جوار مليسي خنجة مليسي إن هلا كوب سكر كل هربيبو إتيانا سالتي فيلا بروخته فيلا أما اللي خبان ينو خبان كاتي مسان كرير تستوتا خبان فيلا في عندهم سماس كتيبة إتيانا هربيبو أكنو جامبو جوت هنا حلالة خبا فرادة فقط بجيناسي كن يادنو ارتست علي براتيف قدما كان جرو خليس قلقل درقو قبسي سودان غنما خنا إمالا ميلا لغهر را هنك لغهر قدودان أما مويرو تنفقوا ميلا تبچي سودان أديرو كان وقا تقفا اتم بقوتن يادچا كان جرو چودا ماتي نساني ارتست ماتي نساني اتمنى هذا من نساني للي براتيف كلمتو محمد قبيدا تيفي كيسمون نبيرا مركنو أكسيتر كمودان فيلاني بيهوتي فيلا دام تهبطن أما اللي تريدار كنتيمو كتير جوار فوتبول جيم سيل جرقم كورنادا ولي خدا فرقان كابو حركابتون إنافت غير تستو عمل أو لكوم سجل جو إمبارح Golindra Habibino Google to Gori Lamata one inspector in Oshuferoin Kangal Tetauda Amma left to Garena Distota Garer Tistota Daswambo Dasu Hamido Kantiba Kadir Johar Kubada Ujira Kadir Johar Wow Ikafatu Gubara the Vertemele Commissioner Alamumagara Ow Necha dabatin kubban itti fufa warri eegatamni eegalame dhufan gareen Dirreedawaadhaa kan hooggantoota lamaa fi duwwaadhaatti goolii harbiibuu itti aanaa kantiibaadhaa fi Yenoo Shifarraaw inspektarri galcheen lamaa fi duwwaadhaatti gareen artistoota durfamaati kan jiranii haalli tapha isaanii immoo baay'ee dansaadha. Galee eegaan haara inni bakka qabateeti jira akkas isaa baancaadhaatti Yenoo kanneefiiti jira Yenoo Kadiroo goolii sadaffaadhaa kan Dirreedhaa keessatti adeeroon gaaf tokko guugaafii fi deebisaa wajjin goonu warri kubbaa miilaa galgala wallee teenya laala nuti guyyaa ammoo isaan deeggarra dheenee jechuudhaan karaa eerpoortii irratti gaafii fi deebisaa waliin godhaniin arranjiiniitii na wajjitu haasawaniiti kan turan. Dheechaa dabaa garee artistootaatiif kennamee jira dheechaa dabaa bakkittoon tun bakkittoo Ashannaa fi Girmaadhaatiif Droogbaan goolii irraa galchani. Dhawaan jabaa yoo jiraate goolii tana Leencoo Abdushakuur harkee dhayite Ameerikaa Giriik Bundesliigaa keessa kan taphate Leencoo Abdushakuur dhaloota lagaarreedha. Leencoo Abdushakuur tuuta biyyoolessa Itoophiyaadhaa kan dargaggoota Ashannaa fi Girmaadhaatiif Yordaanos Abbaa hojii kan taphate Leencoo Abdushakuur Leencoo fagaatee duutuba deeme itti deeme Leencoo kubbaan duraa muramte Leencoo Abdushakuur Arkanas Jambu jete hubbaan Jambu Bogonna Sporting nagayam, sporting guddina, sporting jaalala, sport.
tapha kubbaa miilaa kanaan egaa gareen artistoota goolii lama yoo galchanii bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa ammoo aangawoonni mootummaa afur galchaniitu jiranii amma walakkaa boqonnaa tapha walakkaa boodatti deebi'aniitu jiranii eenyutu mo'ata kan jedhu isaan kan waliin ilaallu ta'a baay'ee nama kofalchiisa baay'ee namatti tola egaa tokkummaa ispoortiin jaalala ispoortiin immoo nagaa ta'uu kan mul'isu adeeroon egaa haala kanaan ibseeti jira ammas ispoortiin jaalala ispoortiin tokkummaa ispoortiin jabina mul'isa jechaadha kanaaf waggaa tokkoffaa nurraa addaan bahu adeeroo yookiin artist Dr. Ali Birraa sabeeffachuutiin bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa qophiiwwan garaagaraa wixatarraa kaasee hanga jimaataatti kabajaati jira kanaaf ammas nu wajjin turaas hin jenna. Lakoof sagal harbiiboo hubbaatoo alamu magara alamu lafa darban jolleetun komishinara jajaa poolisii ta'uun beekne tasfaayi alamu magara harbiiboo qophaa'anii jiran gareen Dirreedawaadhaa laatee eenyuu dha'uudhaa deema jecha taphaa kana Dirreedawaa goolii shanaffaadhaaf deeman Dirreedawaan Yeno Shifarraaw bakka qabatee jira. Alamu magaalaa! Deematiin artistoonni tasfaayi hadiroo kubbaa jireenyaa Shifarraaw jireenya tasfaayi hadiroo kantiibaan bulchiinsa Dirreedawaadhaa goolii sadaffaadhaa galchuudhaan rigore kubbaa jaaffamu hooqame bishaan kana naaf rigore eewwas komishinar Alamuu Magaraa hiikna duraati komishinar Alamuu Magaraa ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ዋና አዛዥ ቀጀላ ፖሊሲ Dirreedawaatti dursa Alamuu Magaraadha Dirreedawaa keessatti goolii torbaffaa naqe yaa bani Adam yaa Alamuu shuuf Alamuu taphni xumurameeti jira gareen Dirreedawaadhaa torbaa fi afuritti kan galchite Hamza Abdallaa kubbaan Muhammad Ibrahim taphni xumurameeti jira gareen Dirreedawaadhaa torbaa fi afuritti kan galchite ispoortiin jaalala ispoortiin fayyaadha ispoortiin nagayaaf ispoortiin guddinaaf. Gatamni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa fi akkasumas immoo artistoota qaqqaalii wajjiniin taasifame egaa baay'ee namatti tola ture ispoortiin nagaa ta'uu jaalala ta'uu tokkummaa ta'uu kan itti mul'ateedha kanaaf egaa qabxiin isaa 7-4 ta'us egaa kaayyoon isaa artist Ali Birraa yaadachuuf fi waggaa tokkoffaa isaa yaadachuuf kan taasifamedha bulchiinsa magaalaa Dirreedawaas akkasumas immoo artistoota keenya hunda isaanii guddaa galateeffannaani mee maal takka isaanitti dhagahame namoota tokko artistoota tokko gaafannaa jechaadha. Egaa gareen artistoota mo'atameera otoo ati jiraachuu baattee immoo lakkii 12 turti galee yaada akkamitti ilaalte? Tapha baay'ee gammachiisaadha. Hundaa ol immoo kaayyoon itti taphanneef baay'ee boonsaadha. Hamman danda'u hamman muuxannoo itti qabu eegeera. Isaan shaakala qabanii yeroo dheeraaf itti qophaa'aa turanii nuti shaakalan goone goolii 7-4 immoo amne. Egaa kantiibaa magaalaa Dirreedawaa jalqaba irratti baga gammaddanii haatiriikii galchitanii
Akkam ture kubbaan miilaa? Kubbaan hedduu yaa'u jaalalaaf taphachuu turre isaanuma eegaa turre gin hanga wayyaa xiqqoo jaboota teeknikaalii waan irraa irratu jira malee kanan qaban hafuuraan qaban xiqqoo ni dadhaban malee waan biraa hafuurri isaanii maayikii irratti itti sirban malee daqiiqaa 90 waa takka hin qaban. Artistii jaalatamaa Caalaa Bultumee wajjiniin jirra. Caalaan immoo daqiiqaa 80 taphataa ture gidduutti daqiiqaa muraasaaf qofa ture. Akkam ture taphichi? Taphni baay'ee gaariidha. Goolii 3 ishii jalqaba akkuma giiftitti kennineefi egaa dirree irratti immoo taphaan caalleerra jedheen amana. Humna dargaggeessaatis waan ta'eef hafuura kunneetu magaa torbaa fi afurii immoo amne sadan dura giiftiidha. Akka kennaatti kennitaniif. Akka kennaatti kennineef. Akka kennaatti kennineef xiqqoon gaddineef. Ispoortii keessatti immoo bashannana jira, gammachuu jira. Daawwattootas immoo bashannansiisuudhaaf egaa ga'een ispoortiin guddaan hawaasa tokko walitti fiduudha, jaalala hawaasaa fi hawaasa gidduu jiru cimsuudha. Egaa nutis immoo artistoota bakka buunee kana leenjii duraan fudhanne ture tireeningii singoone ammuma asumatti nutti himameeti nutis kan asumatti seenne. Humnuma duraatiin humna ho'aan seenne isneetuma baasnee uummanni so'e kun akkuma argatu kana. Naganni badhaadha. Yoo yaa naganni badhaadha akkam jirta? Baga raaftan. Baga olumaanu. Isin laala teettanii akka dansaanu laawataa jirtanii hamleen kennaa turtane. Taphichi akkuma argite sanii. Isi shawadan. Aboo warri irra bule. Akawalee taphatanii awwaggaa 23 bittaa dirreeyyuu seeneen beeku beeki. Duuba immoo maddii taphataa maddii mirgaa ta'ee ittisaadha namni tokko irra hin dabarre. Artistii kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Artist Alii Birraa yaadachuuf sagantaan kun gaggeeffamee jira. Sagantaawwan kan biroos kan itti fufan ta'a. Nu waliin turaa isiniin jenna ammas. Ayyaana kabaja Dr. Artist Alii Birraa waggaa tokkoffaa laalchisee akka bulchiinsa Dirree Dawaatti sagantoota guyyoota 5 gaggeeffaman asirratti artistoota keenyaa wajjin kabajamoo yaadannoo Dr. Artist Alii Birraa taasisuudhaan waan inni ispoortii irratti sirbeef keessaafuu ispoortiin jaalala ispoortiin guddina tanaafuu hundi keenya jaalalaan tokkummaa keenyaan asitti akkanatti miidhagsuu keessaniin keessaafuu obboleettii teenya aadde Saaliyaa yookaanis artist Saaliyaan artistoota kana waliin qindeessuudhaan magaalaa Dirree Dawaa keessatti fiddee akkanatti haala bifa hawwaa taheen magaalaa jaalalaa magaalaa tokkummaa ta'uudhaan haasawa qofaan odoon tahin gabbuunee isaanii wajji hundi keenya akkanatti artistoonni as dhuftanii nu boonsitanii nu gammachiistanii gaachana taatanii nu cinaa dhaabbachuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatiin bulchiinsa Dirree Dawaatiin hedduu naa galatoonfadhaa jechuun barbaada. Galatooma jennaan kantiibaa bulchiinsa Dirree Dawaadhaa kan haasaa addaan yaa'aa nu godhanii amma ililliin birraadhaatiif haadha mana artisti Dr. Alii Birraadhaatiif duuba mo'atanii argatan yaadannoodhaaf kumaanuu kanniniifiitti jiran. Kabajamoo Boobraa Sifii fi Arboo Harbiifuu galma garaa kabajamoo kantiibaan kannaniifi jira. Nuti immoo geeba kana hangafa keenya hiriyaa Dr. Alii Birraa shantab shubbisaatiif akka nu ta'u. Chala me. Sporting nagaya, sporting guddina,
Sporting Chalala, Sporting. Morgaya la fate, Sporting Jabesa, Mora Damagute, Sporting Balesa, Samudi Kate, Sporting Wayesa, Tika Guda Kenya, Hedduu gammannee xiqqaa guddaan keessan galatoomaa badhaasan irraanfatamne kana hedduun galatoomaa Minisootaa irraa hin badhaasa fudhadhee Firaankfurt irraa hin fudhadhee London irraa hin fudhadhee san cufarra kanaa caala. Wanni nin dhaammachuu fedhu barzaalaan keenya yoo naa hayyame waa takkaan dubbachuu fedha. Marhabbaa hayyamne. Dirreen irra keessa oolle tuni Kongoo meedaa jedhamti. Kongoon biyya teenyaa miti, waa takkaa miti. Dirreen tuni har'a booda akka dirree halloo daawwee taatuun fedha. Dirree halloo daawwee naa ja'an.